Faana wal bari. Galaanoo Araggaan jedhama. Godina Shawaa Kaabaa Salaalee ganda Daroo Cangiitti dhaladhe. Tole galoo mee maaltu dirree yeroo jaalalaatti si fide mee har'a? Dirree yeroo jaalalaatti na fide miidhamuma waama jaalalaa kanaan wal qabateedha. Jaalalti kun beektee aarsaa nama kaffalchiifti bu'aa bahii hedduu qabdi amma dhaqanii milkaanitti. Egaa isaan dura kan miidhamanis ni jiru. Namoonni akka kee miidhaman namoonni hedduun ni jiraatuni. Miira keenya akkam goonee ibsannaa gaafa miidhamte yoo miidhama keessan ofuma keessatti ukkaamsitee qabdee teesse yeroo hundumaatti ni miidhamtaan garuu waan keessa kee jiru baastee aasoftee uummata keetti aasoftee ta'uu ta'e siirrachaa deema miidhamni sunillee waan sanallee dagachaa deemtaani mee akkamitti miidhamtee maaltu sirra ga'ee mee jalqabumarraa kaasii naaf himi. Wanti narra ga'ee anis asuma Adaaman hojjedhaayyuu akka tasaa bara 2013 gara biyyaa galee maatii bira akka tasaa micayyoo naannaa ta'edhamu sana wal baree sana booda naannoo ji'a afurii booda namni biraa akka waraqata ergee natti himte maatiitti waraqata ergannaan jette anis akkam wayyaree maal goota jennaan anis malee nama biraan barbaadu maal jette sana booda maatiitti illee himte maatiin kanuma heerume anumaan dhufe kana heerume jedhaniini ishiinis diddee anumaaf ishii walii gallee gara Finfinneetti deemte jechuudha. Gara Finfinnee dhuftee bakka akkasumatti waliin turre naannoo ji'a 7 waliin turre jaalalumaan. Anis yeroo tokko hojiidhaan biizii waan ta'eef silkii yeroo jalaa kaasuu deemaa bilbiltee yeroo na dhabde ishiin illee naarti daftee natti aarti. Yeroo sana jaalala naaf qabdi natti fakkaate garuu. Akkasumatti osoo waliin jirru naannoo waggaa 1.5 waliin turre. Waggaa 1.5 erga turree booda hiika darbee irratti maatii naa beeksisinaan jette. Maatii naa beeksisi jettee anis achiin ishee maatii beeksisee maatiidhaan ishiin illee bilbiltee Finfinneetti waraqata fudhaa jetteeni maatiinis fudhatanii sana booda ishiin nama biraa walitti dhufteerteetti fakkaate jechitti kabajaa maatiitti jettee natti fakkaate galuudde Finfinneedha. Galuudde galii kaadhee yeroo bilbilee gaafadhe qo'ee xiqqoon turanaan jetti. Akkasumatti waraqanni ergamee tooni naannoo ji'a 1 turte. Sana boodaanis maatiitti bilbileen mucayyoo maal fuuldura kanaan yaa dhuftu maal jedhanii achi yeroo sana gara biyyaa galtee. Finfinnee mana kireessiteet Finfinneetti ishee galchite moo waliin mana tokko keessa jiraachaa turtani moo akkamiin? Obboleettii bira turte ishiin Finfinneetti. Achi garuu obboleetti bira hin jiran jetti malee obboleetti bira hin turre yeroo sana ani garuu akka achitti hin beeku garuu ishiin obboleetti bira hin jirtu. Qaamaan dhaqxee waliin argitanii? Qaamaan dhaqee argee beeku biyyatti erga wal agarree waliin haasofneeti ergasii waliin agarre. Bilbilumaan haasoftu yeroo Bilbilumaan haasofna. Tole. Akkasumatti osuma jiru kana booda gara biyyaa hin galtee anis biyya bu'een shumti na waamtee waan jiru waan aadaa Oromoo irra jiru hundumaayyuu guutee achuma guyyaa sana maatuma biratti anuma waliin galtee walumaan achi bullee ani isheen ganama gara maatii galtee ani as gara Adaamaa dhufee ergasii booda akkasumatti isheenis maatii biratti haftee naannoo ji'a 3 maal waliin turre bilbilaan haasofnaa waan na barbaachisu kana naa godhe maal hin jettee anis waan isheen barbaaddu hundumaa nan guutaaf maatuma biratti. Sana booda anis of biratti waamen hojii wayii banuuf barbaade ishee gaafannaan nan dhufa naan jette. Qubeellaan gootettaafi suura irratti argeera na fakkaata. Qubeellaa godhanneera. Sana booda osoo na bira dhufaartu magaaluma Kuyyootti mucayyoo biyya Arabaa irratti takka wal arganii. Achitti akka yaada jijjiirratte yaada na bira dhufuu jijjiirrattee isheen biyya alaasii arga maal jettee natti fakkaate. Bilbila ishii cuftee jechuudha. Bilbila gaafa cuftu anis dawwalee bilbili cufaadha. Annaa biraati irratti dawwalee argadhee maali yaada jijjiirte kana naan qo'inaan dhufanaan jettee achuma maatii bira bulii magaaluma sana jedhee firaachiin qabdu ishee. Achi maatii biras buluu deetuma aluma guyyaa 5 aluma bultee
Yaa namoonni tokko tokkos bakka isheen bulaa turte natti himaniiru garuu ani ishee waan amanuuf oduu namaas hin dhaga'uun ture. Sana booda achima mucayyoo waliin gara Finfinnee dhufanii achittis naannoo torban tokko ta'an dhokattee mashuma wajjin jechuudha. Yeroo sana isheen achitti nama biraa faana walitti dhufteerti jechuudha. Innaa anis gochaa ishee kana amanuma dadhabeen ba'ee ilaaluudhaaf murteesse. Anis maatiidhaa bilbileen mucayyoon akkas gochaa jirti waan hin taane gochaa jirti waan ta'eef intala keessan gorsaa maal jedhee maatiidhaan mari'adhe. Maatii isheetiin mari'adhe jechuudha. Maatii isheetis isheedhaaf bilbilanii maal fasifachi deddeemta maal jedhanii itti dubbatanii sana booda anaaf naaf bilbilanii ofitti fidinaan jedhan. Achiin ishee ergas hin jettaniidheen isheedhaaf bilbilee jechuudha. Bilbilee fi dhuftannaan hin dhufunaan jettee bakka rakkoon qabadheen dhiise. Achi torbee tokko booda naa bilbiltee amma nan dhufanaan jette. Toleen taadhee tan ba'ee Finfinneedhaaf fuudhee waliin jireenya eegalee jechuudha Adaamatti. As dhuftee? Na bira dhuftee waliin jireenya erga eegallee booda guyyaa lama booda intala ishee riyaashii sana waamte. Riyaashii sana waamnan maaliif waamte naan waliin haa jiraattu naan jette maaliif jennaan yaa'u waliin biyya alaa deemuudhaaf waan ta'eef ammasitti nu biraa boqottu jette. Rakkoon qabu erga riyaatee taatee yaa dhuftee dheenis hin dhuftee nama waliin jireenya hin eegaltee yaa'u mala ani hojii waan ooluuf isaan waan tokko jechaa oolu silkiinis ta'e waa isinan dhadhagaa ture. Innaa achi mucayyoo sunuma faana jiraachuu eegaltee yeroo baay'ee silkii kana hin haasoftii fira koo itti qabatteerti bilbila. Eenyutu ishee riyaashii moo ishee kan haadha manaa kee? Achi eenyu dheegaa hunda fadhe fira naan jetti anis imman dhiisaa yaa daftee yeroo baay'ee bilbiltiif. Kanaafis naa garuu dhiyaa shakkaaman dhufe achi oduu wayii isinan dhaga'e wannan isa waliin hin jiraadhu wannan harkaa qabu nyaadhee deema maal kan jettu nan dhaga'e oduu. Hiriyaashee sanatti himteeti hiriyaashee sun immoo gwaaddanyoota kiyyatti himan jechuudha. Isaan akkas jechaa jirti waan ta'eef irraa qusadhu naan jedhan. Lakki akkasiin gootu akkamitti akkana gooti nuti otoo ta'ee ijoollee biyya tokkoo ta'e ollaadhaa warra wal miidhu miti maal jedheen. Intaa bakkaadhaan isaan hin dhiisanii sana booda bakka guyyaa wal loluu eegallu silkii bilbiltee naannoo keenya ibsaan guyyaa sadii moo akkas badee ture gaafa ibsaan dhufu chaarijirraa akkuma kaatteen bilbila akkuma banteen bilbiltee haasofsiiste firma isheen jedhu sana jechuudha. Erga haasofsiistee booda anis shakkee tana maaliif dawwaltee fi nagaan gaafadhaafanii naan jette. Achii booda bakka kana booda akka irratti bilbilee hin jedheeni ziumatti achiin hojii yeroo sana galgalan seenayyuu naannoo isaa 11 hojii deemen iddoo hojii ga'ee deebi'eenis gochaa ishee waan baay'ee na aarseef deebi'een lammaffaa mucaa sana irratti bilbileen eetti dubbannaan na dhowwartaa jettee bilbiltee akkasuma jaarsa kiyyatteen. Jaarsa kiyya? Jaarsa kiyyate. Situ jaarsa kiyya? Isheetu mucaa sanaan jaarsa kiyyadhaan malee. Si bira teesseeti isaan jaarsa kiyya jette? Anis gaafa isheen akkas jettu baay'ee wanta baay'een gaddeetuma bakka waan godhu wallaaleen bilbiluma harkaa fuudhan oo takkicha bichaa rukutee sana booda aareen manaa ba'ee deeme. Manaa ba'ee deeme oggusoo mucaadhaa bilbileef. Ergan bilbileef booda maaliif siyaasa sissi mucayyoon kun haadha manaatii yaannaan lakki na fuudhinaan jechaa hartii naan jedha mucaan. Akkamitti akkanas hin jettee ni abbaa manaa ishiiti hin jedheen. Inni sirrifatee akkamitti otoo abbaa manaa qabdu akkana namaan jetti maali jedheetuma rifatee narraa fi bakka baay'een jaaladha waan ta'eef inni ishii dhabee jiraachuu hin danda'u. Kan atis kan hiree keetti barbaadadhu tana tuni haadha manaa koo waan ta'eef naa dhiisii narraa fi hin jedheen. Achi innis rakkoon qabu naan jedhe. Ani xiqqoo gaafa san baay'ee waan na aareef aluman ture ergasii bilbilteef bilbila hiriyaashii saniin bilbilteef obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti waan ta'eef ati waan inni jedhisiin jedhu dhaga'ee jetteen. Achi naa bilbile inni mucaan oggosuma naa bilbile amma yookiin obboleessa kiyya baadiyyaadha dhufeeti naan jettee dhugumaa naan jedhe. Ani obboleessa ishii miti nama haadha manaa kiyya ani abbaa manaa ishiiti dheetti hime innis ani akka hin beeku garuu akkasanaan jechaa jirti jedhee lakki dhiisati kana booda jedhee aannan dhiisa naan jedhee garuu waliin isaa bilbila haasawama turan.
Ayoni iddoo hojii waan turuuf hin argu. Sana booda anis amala tokko waan irratti sababa sanii amala tokko yeroo bakka kaayyoon waliin jiraachuu akka hin qabne bakka waan adda addaa irratti argaan dhufe garuu gorsaatuman ture maal jijjiiramte jechuudha. Sana booda gara biyyaa gallanaan jettee maatiidhaan bilbilteef maatii isheetii bilbiltee fi ayyaana dhufnee simbira ollattee maatiin ishees koottaadhanii achi maatii kiyyaaf simbilbiltee ayyaana hin dhufnaa atteeni maatiin koottaadhan isaanis achi gara biyyaa gallee gara biyyaa erga gallee booda ayyaana maatuma biratti dabarsine bara haaraa maatii kiyya biratti dabarsine sana booda achi masqalas asuma oollaa ati immoo ammasitti iddoo hojiitti deebiitooni masqala gad deebitetti ayyaana asoollee tooni wajjin ol deebinaa naan jette. Achiin anis intaa baqqaadheeni maatuma kiyya biratti ishii gatee tooni ol deebi'e sana booda ergan as ga'ee guyyaa lama naannoo guyyaa lama sadii nan bilbilaa fi silkii ishii yeroo suura qabamaadha haasawama oolte jechuudha. Anis hin dabbara laata maala jedheen tasa jechuun ishii kaardis nan guutafe jechuudha. Ittiin waan ishee amanuuf nama biraatti ittiin haasofte yaadu garuu waanuma tokko ittiin fayyadamtudha jechuudha. Sana booda achi na shakkeenis gaafa isheen bilbila haasoftu mucaasaniif bilbilee naanaatti si bilbiltii kanaan jedheen. Naa bilbiltee turte jedhe maal si jettere jennaan akkasitti galaanodhaan adda baanee jirra waan ta'eef si bira dhufeen finfinnee dhokadhee waliin jiraannaa naan jetteedhe. Anis na rifadhee gaafa ishiin akkanattu rifadhee sana amanuu dadhabe lakkee ishiin akkanan jettuun jedheen. Nanumantu jedhee si nama lakkee akkamitti akkanatti tiree haadha manaatii waan ta'eef akkamitti sobdee tooni akkan isiin jettiree jedheen. Ishee ergana namanni sagalee ishii ta'uu waraabee si erganaan jedhu mucaan. Isheen jedheeni achi sana booda sagalee ishee waraabee na argee akkasuma jetteen jechuudha. Kana booda garuu guyyaa irraati irraa kaastee akka isa isaaf hin bilbillee jedheen. Na dhoowwartanaan jette anis bira hin jiru waan ta'eef qaama wal bira hin jiru waan ta'eef waan barbaaddeetti sin dhoowwu garuu maal bilbiltaaf reen jedheeni ishii baqqaan bilbiluu naan jettee sana booda ittuma dhiisneesa. Naannoo guyyaa lamaa turre ammas mucaadhaa bilbileeffane. Mucaadhaa bilbileef ammas shakkeetuma gaafannaa mucaan nan dhufa naan jechaa jirti akkaman godha naan jedhe. Si mari'ataa sanuu? Mari'ataa. Dubartii keessa jalaa fudhachuuf deema. Sanuu immoo si mari'ata. Dubartii keessa bira deemuuf jettu kana dhattee sirreessuu maaltu si dhorkeeti galaanu? Sirreessuudhaaf yaaliin ture. Akkasuma maatii isheedhaaf bilbilee fi maatii isheetiif bilbilee fi mucayyoon akkas gochaa jirti akkanatti kinoo mucaa akkanaati bilbiltee tooni nan dhufee dhokadhee waliin jiraannaa jechaa jirti waan ta'eef mucayyoo tana gorsaa waan hin taane gooti isinillee hin qaanessitii anillee hin qaanaan jedheen. Achi maatiin hin gaafatanii waan sana gaafannaan mucayyoo santu na gorsee sirrumaa isheetu akkas godhi naan jedhee na gorsee jaaladheeti miti jetteen maatii isheetti himte jechuudha. Bilbileef inni koottuun jedheen. Koottennaan hin dhufu naan jette maaliif hin dhufte sin barbaadu naan jette. Maaliif akkamitti nan barbaanne reen sin barbaadutti achi maaliif achi maatiidhaaf bilbileetan akkas naan jetteen jedheen. Waan baay'ee nutti himtee akkasii waan taane nutti himte waan ta'eef dhuftee tooni mari'annaa naan jedhan maatiin. Bakka amanumaan dadhabee guyyaa sana baay'ee jeeqamaa oole. Hiriyoonni koo na hordofaa oolan jechuudha guyyaa sana. Akka wallaaltee illee gama yaalaa ciisu sana booda guyyaa sana jechuun bakka sammuu kiyyaan hin jiru baay'ee karumarra deemaa oole jechuudha waraqata baadheen karaarra deemaa oole illee hin beeku jechuudha. Achi galgala guyyaa sana bilbileef isheedhaa bilbileefin galgala baay'ee natti dhaga'ame bu'aan oole jechuudha. Bilbileefennaan silkiin irraa kaasuutti. Achi ammas an obboleessiti irratti deebisee bilbileef. Achi obboleessi hodhu galaanodha itti kenne maal dhabdeettee narra cufte. Achi anis bakka gochuma ishii kana arguu irra fachiisu nama jedheen. Gaafan jalqaba fuula miidiyaa irratti baasu ani kana nama waan jedhu tokko barreesseen ture jechuudha Facebook irratti baaseen of ajjeesuudhaafan ture akka tasaa hiriyoonni kun hordofaa oolanii guyyaa sana isaan manatti natti ol seenanii jechuudha.
manatti gaafa sana tolseen anis nan dhisee achi rafinaa jedhanii tan rafe garuu wanta hin taane wanta hin yaadamnetu ta'e guyyaa 3 moo guyyaa akkas guyyaa 4 booda waldaatti nu arge jechuudha. Charchiitti nageessanii harki fi miilli kiyya hidhamee jiraayyuu innaa anis narrifadhe maal ta'e kana jechuudha. Erga ofitti deebi'ee booda. Anaanuu gaaffii natti uumaera. Galaanoon namiidha jetti moo maallatti narratti jaalate jetti moo sababa malee miti beektee ati tarii rukutaan ture jettee tase tarii ani guyyaa sana bichaa jechuun ani gochaan isheen gootu jechuudha. Gochaan isheen ana biratti gootu ani nan dhiisee tan waan ishee jaaladhu fan dhiisee irra darbe malee gochaan isheen gootu osoo nama biraa ta'e osoo namni biraa bakka yabu'ee jiraate miidhuu iyyuu danda'a. Ani garuu bakka baay'ee waan ishee jaaladhuuf nan dhiisa. Guyyaa tokko akka tasaa Adaamatti waliin mana baankii deemne. Mana baankii erga deemne booda ishii dhaqee ani balbala marattiin seeqa seenin jedheeni isheenis seente turraanan anis gaafa ol seenu hojjetaa mana baankii wajjin haasaartii bilbila laachaa fi'arte jechuudha. Anis itti siqeen laalee gaafa laaluu bilbila irraa fudhachaa jira. Maali akkamitti bilbila keenya taasilaa waliin jirraa gaafannaan indee naa kenni naan jedheetti. Nama bilbila gaafatu hundumaaf kennetti ishee. Achi jennaan akkamitti silaa lamaniin jirta akkamitti isaa bilbila laattaa hin jedheen. Haa ta'u akkamitti irraa fuutan jedheen qalabatii godhatteerti yaa. Achi ani hin beekne kaanaan jedhee haa ta'u maamti jedheeman hin baane guyyaa sana baay'ee wal lollee deemuudhaaf iyyuu kaatee bakka ishiidha garuu kan balleesse miti anatu ishii dhiifama ishii gaafate jechuudha. Hin haftee gochaa baay'ee goote jechuudha ishee. Gochaa baay'ee goote waan baay'ee sirratti argee garuu man dhiisa gochaa ishee sana. Achii sana booda ka nama biraatti heerumee hin jira naan jettee inde eewutti heerumteree naan isuma dura walii gallee rusattanii heerume naan jette. Ibidda jaalala narraan dhabne narratti qabsiistee eenyu qabaa jettee. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin ishii malee jirti dheetii yaadu jechuudha. Baay'een jaaladha. Gizeena bira turtes immoo harka irratti ishii baadha. Akka haadhi daa'ima baattu sanatti ishii baadha jechuudha. Waan baay'ee soo ishiin gootu akka balleessaa koottan ishii dhiifama gaafadha waan ishiin balleessite jechuudha. Sana booda maatiidhaa bilbileen yoom deemte Finfinnee naanaatiin hin jedheeni torbee guutteerti maal naan jedhanii ufteeti araaramtu jettanii miti kana akkamitti yaada jijjiirtanii jedheen. Isa hin diddeeshiin naan jedhan. Akkam maal diddiree hin araaramtee diddeeshii waan baay'ee nutti himte maali wanti ishiin nutti himte maatiin ergasii natti himanii jechuudhaan. Naan jaalatu si bakka waan adda addaa jira beektaa nuti ollaadha jechuudha dura wal beekna. Haaraa miti nuti waliif jechuudha. Maatiin ishiitis aniif ishiinis inni hiyyeessaa maal jiru tokko sin jira immoo naajjiisaa maal jiru tokko sin jira. Achi maatiin isaa sanatti himanii anis bakka gochaan kun maali jedhee baay'ee mangaddee jechuudha. Ani gaafa ishiin nagattee deemte erga ishiin akkas goote gochaa ishee sana goote argeeti ani baay'ee sammuun kiyyaan hin jiru jechuudha. Sammuun kiyya nagaa hin qabu bakka gugubachaa waan jiraadha. Innaa sana booda maatiidhaa bilbileen ammas intala kana waamatiinoo yoo ta'u baate yoo araaramullee baanne dhugaan jiru bahee toonii ani ishii balleessuu fi ishiin na balleessuu dhugaan jiru bahee toonii akkasitti qooda anis qiimii walitti qabannee toonii adda afnu araaramni nagaan adda afu achi maatiinis akkas gochuu hin dandeenyu naan jedhan. Maaliif akkas hin goone reennaan bakka gochuu hin dandeenyu kaan mucayyoon deemtirti ishiis bakka fuunu hin qabnu naan jedhan. Andee akkamitti dhala keessanii miti akkamitti bakka fuutanii dhabdannaan fuudhuu hin dandeenyu naan jedhan. Ishii akkama yareen immoo jechuun intalli kun ani ishiin homaan balleessinee wanta hin taane isinitti haamtu malee mucayyoon kun nagante waan ta'eefu gochaa ishii kana isin akkamitti ilaaltu jedhee gaafadhe. Namoonni akka jaarsattis naa dhaqan namoota ollaadha malee akkasitti nama naa quuqqamanii miti jechuudha dhimma san dhaqanii itti deddeebi'anii naa gaafatanii miti.
Kana booda isaan sin beeknu maal naan jedhan jechuudha. Abbaa isheen naan jedhe sin beeknu kan. Gochaa ishee kanarraa bakka afuma dadhabeen bakka baay'een itti miidhamaadha jechuun waan baay'een itti dhabee jechuudha ishii dhabee dheetooni. Waan baay'ee dhabeera. Sababa ishiiti jecha maatii kiyyallee dhabee. So waan meeqa argu maatiinis dhiisi maal osoo naan jedhanu jechuun. Qubeellaan har'allee sirra jira moo nama biroo waliin keewwatu? Harma ishiiti qubeellaan. Jaalala biraa keessan galee ati mar'aatti waadaa kee hin diigne. Waraqaa gaa'ilaa waliin guuttanitti waliin mallatteessitanitti. Isaan hin guunne garuu. Kanaafuu amma isheen tokko maal seete jireenya jaalala keessattis haa ta'u inni guddaan dhala namaa walitti dhufu honneedha jaalala. Namni qubeellaa kaawwateef yookiin waraqaa waliin mallatteesseef osoo hin ta'in garaa isaati yoo wal jaalate dhuguma honneerra wal jaalate wanti adda baasu hin jiru. Seerri immoo akkuma aadaa Oromoottis akkuma seeraattis immoo namni ulaagaa guutamuu qabu maraanii guuttataan amma haadha manaa kootiyyuu jettee seeraan gaafachuu dhufu tarii daangessuutti hin danda'an garuu wal fuutaniitu kabajaan. Marga ergiteetta qubeellaa keewwatteettaa fi maatiin sibira galtee fuute haadha manaa kee waliin jiraachaatiidha kan jirtu garuu si dhiistee gaafa deemtu immoo ati immoo itti callisuun kun immoo nama tokkotti waa tokkotti baastee gaafa si ganamu jechuun ani ceeyoo sanatti jechuudha ani waa'ee baasee osoo hin taane lubbuu kiyyaatti baay'ee itti baaseen oolee jechuudha. Nama jaalattuu fi amma namni baay'een kana na godhee kana na gootee jedha. Akkanatti qabeenya koo akkas godhee namni walii mata gaafa wal jaalatu jaalala keessatti maallaqaa miti lubbuu waliifuun kennita akkuma jettaa amma lubbuu kee kennuutu geesseetiidha ishiin dhabu jettee jechuudha. Garuu faayidaadhaan yoo qabamoo ta'e ati nama sana deebit namni tokko erga sirraa adda bahe kanan itti baase kanan godhee yoo jette ati duraan gaafa nama sana fayyaddu bitaa turtee jechuudha. Garuu garaa jaalalaatiin waan jaalattee goote tokko abbuma sanatti cubbuu ta'a malee ati wanta taatu hin jiru. Garaa qulqulluu waan jaalattuuf waan namni sun barbaadu omtuutti midhatiin jettee guutaa fi turte. Garuu namni sun nama faayidaa ta'e yoo sitti dhiyaate cubbuun nama sanarratti. Garuu abbaan sunis otuma si jaalatu yoo rakkoon sin gidduu jiraatte omaa gochuun hin danda'amu. Waan sirraa dhaga'amutu immoo irra caalaatti fudhatama qaba waan ta'eef dhugaa dubbachuu fi naanaatiitti kanan hir'isee tarii amalas ta'uu danda'a. Tarii ati isheen hubattu ta'uu danda'a. Waan baay'ee jaalattuuf yeroo baay'ee miiraarii keessa galuu dandeessa. Kunis obsa ishii dhorkuu danda'a tarii hin beeknu. Mee atumtoo fi keetiif naanaatiin kanan irraa dhabde jedhee yaada. Waan shakkitu jira kanan itti hir'isatte. Jiru. Jechuun ani wanti inni narraa dhabde jedhee yaadu jechuun ummaa yoo inni narraa dhabde hin jiru ishiin duruma kaayyoo ishii ture jechuudha. Gaafuma Finfinneedha na bira dhuftuyyuu haasaa turte ishiin jechuun hiriyoonni koollee quba hin qabu jechuudha waan sana kan abbaan amma ijoolleen asuma rusaan harkaa nyaadeen deemaa malee kan waliin jiraadhu kan jedhu dhagaa haasaa turte garuu ani waan dhugaa natti fakkaanne wantichi dhuguma hin gootiseen si waliin qofa beeki jiruun koo haga dhumaa ejjennoon koo jabaadha qilleensillee narraasu waadaadha du'a malee homtuu gargar nun baasu jettee naaf seentee turteem kakattee galtee irbuu har'a maaltu fidiree waadaa naaf galte diittee orma jaallattee sirbu osoon kooti siin jedhee mataa irratti si baadhu dhangaa jaalala dhugaa waakki malee siif laadhu dhagaa jirmatti bu'ee of cabsee of kunuunsee akka dhala dhabaatti ofirra si kunuunsee osoon si gammachiisuuf ofiif gaddee laaladhu of gatee siif jiraadhee ofirra si jaalladhu biqiltuu jaalalaa koo kichummaatti kolaaftee maaf dugdanatti galtee imimmaan koo lolaaftee egaa erga deemtee tole kaa iyyus bu'aa hin qabu kanan sirraa dhabe immoo rabbiin biraa hin dhabu har'a nama deessitus waliin turre kaleessaa naganteef si na baaru sin eebbisa maleessaa jiruun sitti haa tolu gammadiitiin milkaa'i umuriidhaan jaariitii biyya lafaarra taa'e akka qaroo ijaatti hunduu si haa laallatu kanatti filatte sun naa ol si haa jaallatu madaan jaalala dhugaa har'a na baasus kophaa nama nagaaf tokko kan har'a sii roobe kun naafis numa copha gantummaa keetiin gargar cabnu akka dhagaatti hamaa kee immoo hin fedhu sitti haa tolu nagaatti.
Eerumti amma haadha manaa namaa taate nama bira jirti. Garuu ati ammayyuu garaa jaalalaa ishiif qabda, garaa dhiifamaa ishiif qabda. Mee maal jettaa nama? Tarii isheenis kan miidiyaa hawaasarratti barreessitu irratti kan afaan keetiin dubbattu irra amanuu dandeessi. Yoo dhugaadhaan si jaalatte deebi'uu dandeessi. Ana kanatti mul'ata jirutti duruma naanaatiin otoo si jaalatte amma kana kadhatte amma kanarra darbitee fi si bira teessee dhiira biraanuu gaafa abbaa manaa koo jettu iyyuu ati obsitee nama laalaa turte nama dhaggeeffataa turte amma kana nama dandeesseedha. Naanaatiin gara jaalalaa of siif qabaatte honneen ishii banaa ta'e si dhaga'uu dandeessi. Mee maal jettaan naanaatiidha nama? Gaafachiiseen ture jechuudha. Amma samoonuma waa ishii waan miidiyaarra deemu kana gaafachiiseen ture. Maqaan si badaa jira silaa amma osoo deebitee osoo mucaa kana haramtee ko gaariidha jennaan ani maqaa kiyyaaf xaaxaan qabu maqaan kiyyaas badee dhiisee nan galchu biyyattis hin deebi'u nama na jiraachisu nama bashannansiisee na jiraachisu bal'inaan jira waan ta'eef wanti maqaa kiyyaas wanti na galchu jiru jette. Isheen nama heerumeetoon jiru waan ta'eef gatiifa naaf hin qabu amma otoo natti deebiteeyyuu itti lubbuu koo baastee deemtu malee na fayyadee yaadu. Galatoomii ulfaadhu waamicha keenyas kabajjee istiidiyoo keenyattis waan argamteef ulfaadhuun siin jedha jabaachuu qabdaani. Kana booda waa'ee ishee irraanfattee jiruu mataa keetii gaggeessuudha kanatti qabdu jabaattee miidhama keetirra caala toora miidiyaa hawaasarratti kan barreeffamaa ture mucaan kun galuu keessaa jechaa ture ati immoo galtee nama jabaa taate nama jaalalaatonni keessa jaalalli ni jira waan ta'eef nama biraatiif eenyu akka taate nama biraa gaafa jaalatte ishiif galuu danda'a. Bultii kee keessatti milkaa'aa yoo taate gara fuula duraatti jaalala rabbi sii qoodu irratti milkaa'aa gaafa taatu isheenuu eenyu akka taate Galaanoon nama akkamii akka ta'e hubachuu nama dandeessuudha. Deebitee ofishiif dhiifama dhuftee si gaafachuu dandeessi. Kanaafuu sitti hin dhaga'amiin kan irraanfattee jabaachuudha kan qabdu ogeessonni xiinsammuus immoo jiru. Namoonni dhimma kanaan wal qabatee gorsa siif laachuu danda'anis jiru isaaniinis wal si quunnamsiisa. Jireenya kee irratti immoo tasgabbooftee nama cimaa taatee hojjattee maatii keefis immoo yeroo kennitee jabaachuudha kanatti qabdu. Eeyyee. Yaala amma naa danda'ame garuu baay'ee ulfaata. Amma naa danda'ame na yaala yeroo tokko wanta bakka jiraachaa waan jiru garuu dhugaa dubbachuudhaaf ta'e jechuun gaafa gochaa ishee kana argeetii bakka qalbii kiyyaan hin jiru. Baay'een wanta na cabseedha. Dhugaa dubbachuudhaaf ta'e jechuun ani hojjedheellee jechuun bakka sirma jireenya mana jibbisee hojjedhee somaa'uu bakka bu'aas hin buusaniin hojiis yeroo tokko bakka nan deemaa nan dhiisaa bakka maaliifii gochaa ishee argee bakka jireenyuma gochaan ishee baay'ee waan nama jibbisiisudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan hordofaatiin turtan yeroo jaalalaa keenya har'aatiin seenaa baay'ee garaa nama nyaatu Galaanoo wajjin turtii taasiseedha. Egaa Galaanoon miidhama isaa keessatti wantoota dabarsee fi isa irra ga'an nuuf kaasaatiidha kan turre. Namoonni hedduun egaa jireenya jaalalaa keessatti of kennanii aarsaa kanfalanii kanneen milkaa'uufis ni jira kanneen milkoomnes ni jira. Kana keessatti immoo miidhamuunis egaa gaarii hin ta'u of jabeessaa illee akka jirus yaada isaa keessatti kaasaatiidha kan inni ture. Namoonni seenaa isaa wal fakkaatu qabdan akkasumas jireenya keessan keessattis immoo bultii keessan milkooftanii kan nuti milkoofne kun namoota birootiif ergaa ni ta'a barumsa ni ta'a kanneen jettan kanneenis akkuma isaa miidhamtanii miidhamni keenya namoota birootiif barumsa fakkeenya ni ta'a jettanii 8331 irratti yaajaa jettanii nu barreessuudhaan qophii keenya irratti affeeramuu ni dandeessu kanneen oolmaa maatii keessaniis galateeffachuu barbaaddan sagantaa qopheessitan irratti argamuu ni dandeenya nuuf barreessaa isiniin jenna. Qophiin yeroo jaalalaa keenya har'aa Galaanoo wajjin turtii taasisne kana fakkaata. Torban dhuftu keessummaa birootiin kan wal agarru ta'a. Aga torbanitti nagaa nuuf ta'a isiniin jenna.